السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشم عركفوني حردفتوني أورومتيتي يوتيوب جرى جرتو سنين جتشا بقى جراتني أرى مال قبتي رفتي وجدتن أرى ماكي في إبسشا قبدي رفي هاي درا ماكي يامي إبسشا في ماكي قبدي رفي جتشولا أرى مالف إسان قبتي رفتي وجدتن ونين إسان قبدي رفيف برنا أجندان kanuma ibsishaa fi maakii qofa jechuudha miidiyaa kanarratti rabbiin ija uummatarraa isaan hambisu. Maalii irraa dubbachuu deemtaa yoo jettani yaaduma dhuunfaa kiyya dubbachuu deema. Anillee yuutuubarillee egaa hojii biraa wayii qaba. Hojiin keenya kana namni hundi jalatti kufee ga'ee maakii maaf ibsishaan maal ol darban maakii fi ibsishaan har'a maal nyaatan har'a maal dhugan jaamire rabbiin raahima ta'a godhu ija uummatarra rabbi isaan hambisu. Garuu ani ka jedhu silaa jaalalti lafumatti silaa ibsatanii irra bareedaadha. Namni waaqa fedhe wal jaalatillee miidiyaa gubbatti dhufanii wal shukkuumuu kana warra jaarsa hin qabneef yaaduu qabani. Warri jaarsa qabu maafi mushkila. Warra jaarsa hin qabne namoota hedduu jira. Kanaaf yaaduu qaban tokkoffaadha faaxeetiif fatiyaa mujaahidiif yaaduu qabani. Lammaffaa immoo lubbuu isaaniitiif yaaduu qabanii jaa. Ijji namaa gaarii miti. Dhugaa dubbachuuf roozaatuuf namni hin beekne hin jiru. Roozaatuuf gaafa abbaan manaa isillee akkuma kana Faransaay irraa dhufu hedduu takka haala gaariin simannaa ho'aa gootee fi hadaamatti finfinneetti simattee hadaamaa keessa waliin bashannananii jaalala isaa waliif qaban. Gurbaan sun nama miskiina wayii fakkaatutti ture. Har'a immoo wallaahi gaa meeqaatamtu warri jaarsa hin qabnee fi kan qabullee ka jaarsi itti jallate jechuudha. Wayi silaa kiyya akkanaa ta'e ani dhiiroo maaluma rabbi dhaa balleessee kan jaarsi kiyya akkana naan taane kan jiru hedduu jira jechuudha. Ijji warra miidiyaa tun gaa ijji namaa tun xiyyitii caalaa nama waraantii jedhani. Kanaafiyyuu silaa jaalala isaanii lafumatti ibsatani. Chaanaalli kiyya xiqqishaadha gaa isaan bira hin ga'u yaaduma kiyyan dubbadhe malee isaan warra gurguddatee chaanaalli kiyya kun isaan bira hin ga'u. Inshaallah mumkin gaafa chaanaalli kiyya kun guddatee abbaa 100,000 faa ta'e mumkin gaafa 150 faa ta'e gaafas gaa arguu danda'ani. Jechaa fi malee amman tanatti gaa isaan bira ga'ee hin yaadu. Hundaafiyyuu jechuun warroonni silaa warri miidiyaa irratti bultii fidan akkuma gaafa jalqaba miidiyaa irratti eegalanii lafarratti xumuran san silaa lafumarratti jiraatanii silaa lafumarratti haala gaariin waan amma miidiyaa irratti dhufanii wal shukkuumanii wal hurreessan kana kaa kophatti wal shukkuumanuu hin gaya biyya namaa duratti wal shukkuumuun maaliif barbaachise an ka jiru barkana an kana dhibu kanaa bar kaameeruma kaayyatanii wal shukkuumuun kun maaliif barbaachiseedha baran amman tana ajaa'ibni ganaa nutti baya. Maaltu tabiree miidiyaa irratti fidanii agarsiisu waanummaa miidiyaa irratti nu agarsiisu irraa hafe hin jiru. Warri feemasoota kun dhugaa dubbachuuf amma ani akka aslii fi jaartii aslii saniin fedha argitanii mee ilaalaa wallaahi nagaa waliin haasanii haa taphatan malee kana harkaa walitti rarranii achi wal shukkuumu as wal shukkuumu hakuun kaameeraa duraa achi jee dhungatu. Yaani dhungoon lafattuu hin taate mee maalumaaf barbaachise miidiyaa irratti dhufanii wal dhungatuun taqophaa sun hin geenye moo ajaa'ibni ganaa nutti dhufa. Dhugaa dubbachuuf amma roozaa jaarsisiisanii amma dubbii gara roozatti yoon achi deebi'u abbaa manaa isiisaniin hedduu wal jaalatan ture gizee wayii piraankii goote amma tana tikkeettii muradhee turkiin deemaa jira maal jetteeni jennaan wallaahi muddamee haadha manaati jakkaalii kabajamtu mee takkeettii tanan irraa dhagee waan hin ansiin jiru kan irraa qeebali jeeni akkasittiin immoo isaaf dhugaadhaa sossobee boodarra immoo piraankiidha. Gaafa kaanis innis piraankii biraa isii godhe maati jedhu deemaa maati jesse ilaaluu deemaa jeeni waa meeqa dalasiisee wallaahi roozan guyyaa saniin booche. Akkasitti jireenya bareedaa akkasitti waliin turan sun hundi badee jechuudha. Roozan adadumaas deemtuun jalqaba furfaayilii yuutuubii isii hunda isaaf isii gootee turte san hunda irraa jijjiirtee isallee akka duraanii amma bilbiltee fiduu dhiiftee osuma jettu boodarra dhukkubsattee miidiyaa irraa baddee erga dhukkubsattee booda
osoo dhukkubsatiin duraayyuu bade inni isii wajjin isiin bilbilumallee taatu fiduu san dhiifte boodarra immoo matumattuu dhabamee jechuudha. Roozan erga irraa kaatee gara Shaashamannee galtee erga Shaashamannee galtee Roozan hiraaruu maasoftii nama beekuuf dhabdi malee jechuudha. Nama isitti dhiyaatee nama isiif beekuu dhabdi malee numa boochi dhugaa dubbachuuf wallaahi yoo bakka isii san buufnee of laalle namni waan laaftu nama hin boochiftu. Roozaa uma jabaateetu akkasitti boo'echisa malee namni akkanumaan ol ka'ee yaani hin boo'u jechuudha. Boo'insi kun yaani bakka uma jabaate uma hamtuutu nama boochisa miidhuma hamtuutu nama boochisa malee namni tokko akkanumatti ka'ee hin boo'u. Garuu haasaa tokko gootee Roozaan ani Roozaa yeroo hedduudhaan hordofa. Maal jette Roozaan? Haati faatee tana waliin turre jette mungkin gaafa haati faatee biyya galtisa waliin turan ta'uu hin dhabdu mungkin gurbaan ganda haadha faateetu ta'uu hin dhabu. Haati faateetu jette jagnaa jette kormittii jette baga heerumin jette dhalaan teenya baga Bangaalee fi Pakistaanittis heerumtee jette. Dhuguma namni waa malee waan dila kana naasa'u nama fakkeessitee ani akka nama mana hidhaa jiruuti ergan Shaashamannee kana dhufe naan taane silaa namni gara Finfinnee ol galuu qaba malee Adaamarra gadi of duuba naman gadi hin deebi'amu. Shaashamannee irraa gara Adaamarraa gara Finfinnee deemama malee Adaamarraa gadi hin deemamu. Manni nan keessa bakki nan jirutu caraqaadha manni nuu caraqaadha kararraa fagoodha jettee Roozan hedduu hiraarii haasofte jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bara kana keessa shamarri bultii fi kana jechuudha ofii isiitiif durii hambaa godaa fuutee fiddee warra ofitti fiddii jechuudha. Gaafa itti fidde immoo deebitee namni kun naan taane abbaa kiyyaa rakkoo akkanaatti narra jiraa jettee maatii ofitti himatuun hin ulfaata. Gaafas nuti fidee namaan jedhani kana sodaaf jecha callisanii jechuudha. Abbaan isii deengaddaa akkoon isii deengaddaa akkanatti booyan. Akkanatti mimmaan gannaqanii booyan amma afaan kamiin nama gaaf duraa faarsitee faaruun qarxam gootarra deebitee arrabsuu waan ulfaatuuf maatii ofitti rakkoo isirra jiru himuu sodaattee haatee dhabamtee jechuudha Roozan. Kanaafiyyuu jaalalti kun akka jalqabaa saniin ittiin fufu homa hundaafiyyuu sila jireenya bultii fi kana nuuroo ofii kana silaan lafarratti jiraatanii bareeda. Waan miidiyaarra fiduun malu miidiyaarra fidanii akkaataa jaarsa ofiitii fi jaalala jaarsi isaanii isaan jaallatu silaa miidiyaarra fiduu baatanii hedduu takkaan natti tola. Isiniin hordoftoota kiyya turtii gaarii.